Gamaggamni raawwii hojii paartii fi mootummaa hanga kurmaana lammaffaa bara 2017 hooggantoota olaanoo naannoo godinaalee magaalotaa fi aanaalee hirmaachisee kallattiiwwan ijoo yaa'ii waliigala paartii badhaadhinaatiin darban giddugaleeffachuun guyyoota sadiif magaalaa Adaamaa galma Abbaa Gadaatti geggeeffamaa ture milkaa'inaan goolabameera. Gamaggama kanaan raawwiin hojiilee gurguddoo ji'oottan jahan darbanii gadi fageenyaan kan qoratame yoo ta'u xumura sagantaa kanaa irratti kallattiin qophii karoora kurmaana sadaffaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Kaffaaloo Tafarraan kaa'amee jira. Gamaggama kanaan itti gaafatamaan siyaasa paartii badhaadhina damee Oromiyaa obbo Namarraa Bulee qorannoo guyyoota sadiif geggeeffamaa tureen hanqinnii fi ciminni raawwii hojii baatiiwwan jaha adda bahuu ibsanii gamaggamichaan kallattiiwwan gurguddoon kaa'amaniiru jedhan. Guyyoota sadan darbanii fi hojiiwwan mootummaatii fi paartii gadi fageenyaan qoratamaa ture. Qorannoo kanarratti ji'ootaan jahan darban hojii gurguddaan hojjetaman. Hojii hojjetame kana keessatti ciminooti gurguddaan turanii fi akka hanqinaattis dhimmootii jiran sirriitti qoratamanii jiru. Qorannaa sana booda kallattiiwwan gurguddaan itti aansinee xiyyeeffannoo guddaadhaan caasaan keenya sadarkaa hundarra jiru hojjechuu qabu taa'ee jira. Kallattiiwwan taa'an keessaa inni tokkoffaan hojiiwwan akka ciminaattii fi karaa gaariidhaan jalqabaman baadiyyaa keessattis magaalaa keessattis keessattuu kenna tajaajilaa irrattis inisheetivii raawwachuu irrattis waliigalaan carraa hojii uumuudhaa fi galiiwwan mootummaa humna mootummaa cimsuudhaaf gaaffii uummataas deebisuudhaaf sassaabbii galii irratti sochiin jalqabame cimee akka itti fufu kallattiin taa'ee jira. Kuni akka tokkoffaatti kan laalamudha. Lammaffaa irratti sadarkaa hundattuu gurmaa'insaa fi yookiin ijaarama uummata dhaga'ee uummata sirnaan keessummeessuu danda'u hojii misoomaa hojjechuu danda'u akkasumas uummata tajaajiluu danda'uu fi nageenya naannoo isaatti kabachiisuu danda'u gurmaa'insa cimaa mootummaa cimaa sadarkaa hundatti qabaachuu danda'u nurra jiraata. Kana gochuudhaaf caasaan mootummaan naannoo Oromiyaa bara kana bifa haaraadhaan gandoota baadiyyaaf magaalaa irra deebiidhaan gurmeessee jira. Mootummaan sadarkaa gandaatti jiru cimee uummata tajaajiluu danda'utu irra jiraata kan jedhu akka kallattiitti taa'ee jira jechuudha. Akka lammaffaatti hojiiwwan inisheetivii baadiyyaa keessatti jalqabneetu jira. Keessattuu misooma qamadii jallisiidhaan bona misoomsuun hojiin jalqabame hojii akka bu'aa guddaa qabutti kan qoratamedha. Isa duwwaa miti baadiyyaa Oromiyaa keessatti hojiiwwan inisheetivii misooma beelladaatiin jalqabametu jira. Gama kanniisaatiin, gama horsiisa lukkuutiin fi kan kana fakkaatan misooma bunaatiin, ruuziidhaan hojiiwwan jalqabaman hin jiru. Isaan kana cimsinee itti deemuu danda'u nurra jiraata. Akkasumas carraa hojii uumuu irratti rakkoo guddaan tokko qoratame carraa hojii uumuu wajjin rakkoo wal qabatee jirudha. Kanaaf isa baay'ina isaa dabaluudhaan qulqullina isaa sirriitti irra deebine ilaaluudhaan carraawwan hojii uumuudhaaf karoorfanne bara kana keessatti cimsinee itti deemuu danda'u nurra jiraata kan jedhu akka kallattii sadaffaatti taa'ee hojjetamuu qaba kan jedhu irratti waliigallee jirra jechuudha. Akka afuraffaa irratti qusannaadhaa fi investimentii irratti hojiiwwan jalqabaman hin jiru. Qusannaan keenya sadarkaa dinagdeen keenya qabeenya maddisiisuu wajjiniin wal bira qabne yeroo laallu qusannaan keenya sadarkaa barbaadameen deemaa hin jiru. Qotee bulaan keenya sadarkaa hundarra jiru galii argaturraa yookiin oomisha argaturraa parsantii 35 yookiin dhibbantaa 35 qusachuu danda'utu irra jiraata. Asirrattis kallattii cimaan kaa'amee qusannaan investimentii liqeeffachuun liqii deebisuun akka aadaatti fudhatamee cimee itti deemuu qaba kan jedhu akka kallattiitti kan taa'e jechuudha. Afuraffaa irratti kenna tajaajilaa fi rakkoo bulchiisa gaarii wajjiniin dhimmootii wal qabatan sirriitti qoratamee jira. Rakkoo kana akka paartiitti paartiin keenyas ejjennoo cimaa irratti qabatee hojjechaa jira. Kanaaf kenni tajaajilaa sadarkaa hundattuu hooggansi keenya sadarkaa hundarra jiru guyyoota sadii guyyoota wixataa roobiidhaa fi jimaataa kantiibaan bulchaan sadarkaa hundarra jiru hamma sadarkaa gandaatti taa'ee abbaa dhimmaa argachuu qaba, uummata argachuu qaba. Uummati waan rakkatee fi waan irratti dhibame irratti bulchaasaa yookiin geggeessaasaa argatee dubbisuu danda'utu irra jiraata karaa iftoomina qabuuni. Kanaaf kuni akka kallattiitti waan ta'ee fi sadarkaa hundatti kun eegamee deemuu danda'utu irra jiraata. Karaa biraa rakkoo nageenya amansiisaa fi olaantummaa seeraa kabachiisuu wajjiniin wal qabatee humni fedhii adda addaa qabu, gaaffii adda addaa qabu abbaan fedhellee yoo jiraate rakkoo karaa waraanaa hiikamuu hin jiru, karaa nagaatiin hiikamuu qaba kan jedhu akka kallattiitti taa'ee
karaa nagaa hiikuun nurra jira kan jedhu irratti walii galamee jira. Gandi hundi of danda'ee nageenya isaa akka kabachiifatu gochuudhaa fi hojjechuu danda'u nurra jiraata. Hojii nama ammaatti hojjenne jira gara fuulduraattis kan cimsinee itti fufuu danda'u nurra jiraata. Hawaasi keenyas asirratti nu gargaaruu qaba kan jedhu akka kallattiitti taa'ee kan hojjetamu ta'a jechuudha. Kallattiiwwan kaa'aman kunneenis akkaataa fayyadamummaa uummataa mirkaneessuun danda'amuun hojiirra ooluu qaba jedhan. Dhumarratti murtoowwan yaa'iin keenya lammaffaa seena qabeessa ta'e dabarsitu jira. Kanaaf ittaansee hojiin hojjennu kallattiidhaa fi murtoo yaa'ii keenya miseensoti keenya hooggansooti keenya sadarkaa hundarra jiran akka hubatan akka beekan akkasumas uummati keenya sadarkaa hundarra jiru beekee galma gahinsa isaatii fi deeggarsa isarraa barbaachisu akka godhu hojjechuu danda'u nurra jira karaa jedhuuni waliigalteedhaan waltajjiin keenya har'aa karaa milkaa'ina qabuun xumurameera jechuudha. Geggeessitoonni gamaggamicha irratti argamanis fayyadamummaa uummataa mirkaneessuu fi geggeessummaa yeroon gaafatu kennuun kallattii taa'ee hojiirra oolchinaa jedhama. Gamaggama kanarraa cimina tures hanqina jirus argeen jira. Dabalataan mareewwan taasifamurraas godinaalee Oromiyaa magaalota Oromiyaa hundumaa waliin carraa wal arguu waan argannuuf tooftaa hojii dabalataanis rakkina keessaa yookiin hanqina jiru keessaa karaatti ba'anis akka muuxannoo dabalataatti fudhanna. Kallattiin kennamte kallattii jajjabaadha. Maaliif yoo jenne gamaggama kana murtee yaa'ii paartii badhaadhina irratti murtaa'e waggoota lamaan dabre dhufan kana keessatti uummata keenya fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessuudhaaf achitti irratti murtee dabre asitti gamaggama kana irratti dhufnee fudhannee guyyaa har'aarraa kaafnee kallattiidhaan achi deebinee akka paartiitti akka mootummaatti hanqinoota adda ba'an kana daguugnee raawwachuudhaaf kan itti waada galle ta'uu isaati. Hanga danda'ametti har'a carraa Oromoo harka jiru kana tursiisuudhaaf hooggansi paartii badhaadhinaa hanga adda citutti harkifatee karooricha kana galmaan gahuudhaaf halkaniif guyyaa xaaree akka hojjechuu qabuu fi karoora nu hafe kana immoo dachaadhaan ammas raawwiin keenya dabalee akka galma gahuuf halkaniif guyyaa ciccinee akka hojjennu iddoo kufaatiin jiruttis banaa jirus nutti agarsiisanii jiru. Nus achirra dhaabbannee kutannoo fi murannoodhaan bakka gahuu qabnu san akka geenyuuf qophii keenya argisiisnee jirra. Asirraa gallee fayyadamummaa uummata keenyaa mirkaneessatuun ilaallee uummata keenya itti quufinsa isaa olaanaa godhuudhaaf kallattii guddaa fudhannee jirra. Kallattii fudhannee kanas hanga gaditti jala dhaabbannee halkanii guyyaa hojjennee milkeessuu qabna karoora kana kan jiru irratti waliigallee kan xumurre ta'uu isaati jechuudha. Bakka hanqinni jiru sirriitti xiyyeeffannee hojjechuu qabna jedha. Akka kootiittis akka dhuunfaattis halkanii guyyaa hojjechuu na gaafata.